Gareen biizinasii Arraambee barattoonni yuunivarsiitii Arraambee fi mana barnootaa Kaamaaraatti barachaa jiran teekinooloojiitti madaqanii akka guddataniif hawaasa Paasifikii Eeshiyaa waliin qindoominaan hojjechaa jira. Miseensota garee kanaa keessaas lammiileen Kooriyaa Kibbaa 23 ta'an saayinsii fi teekinooloojiin barattootaa fi barsiisota kan leenjisanii fi muuxannoo wal jijjiiran ta'uu hojii raawwachiisaa olaanaan garee biizinasii Arraambee obbo Faayisaa Araarsaa himaniiru. Pacific Asia Society wajjin dhaabbanni keenya keessattuu Yuunivarsiitiin Arraambee erga jalqabee waggaa 8 ta'eera. Gareen kuni yeroo 5ffaaf kan dhufedha. Yeroo as turan kanas immoo mana barnoota Kaamaaraa fi Yuunivarsiitii Arraambeetti barattootaaf barsiistotaaf waa'ee aarsii, saayinsii fi teekinooloojii mooyyuu muuxannoo aadaallee walii dabarsuutu jira jechuudha. Beekumsaa fi muuxannoo biyya keessaa saayinsii fi teekinooloojiin yoo deeggarre guddina barbaannu damee hundaan galmeessisuu ni dandeenyas jedhaniiru. Muuxannoo biyya keessa jiru qofaan daangofnee barsiisaa biyya keessa jiruun daangofnee teekinooloojii biyya keenya jiruun daangofnee muuxannoo biyya keenya jiruun qofa daangofnee ijoollee addunyaa irratti dorgomuu dandeessu oomishuun hin danda'amu. Kanaafuu muuxannoon addunyaa irra jiru manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaarra jalqabee haga barnoota olaanootti ol dhufuu qaba jechuudha. Lammiileen Kooriyaa Kibbaa dhufan kunneen gama aadaan, ispoortiin, damee fayyaan, teekinooloojii fi saayinsiin muuxannoo kan wal jijjiiran ta'us obbo Faayisaan ibsaniiru. Kutaa tokko lamarraa qaburraa muuxannoo baratan ijoolleen kun tokkoffaa afaan baruuf baay'ee carraa guddaatu jira. Asumaa osoo yuunivarsiitii ol hin dhufin laalcha addunyaa akka qabaatan. Saayinsii fi teekinooloojiin addunyaa keessa jiru asitti dhufee sadarkaa kanarratti daa'immaniif yoo hiramu ijoolleen tun guddachuuf boru beekumsaa fi dandeettii isaanii naannoo ofiitti biyya ofiitti hin daangessan jechuudha. Lammiileen Kooriyaa Kibbaa leenjii kennuu fi muuxannoo wal jijjiiruuf dhufan kunneenis Itoophiyaan biyya yeroo rakkootti isaaniif birmatte waan taateef hariiroo gama hundaan jiru cimsuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Well, the students are aware that the Ethiopians have helped us in the past in the Korean War. Itoophiyaan yeroo waraana Kooriyaa deeggarsa isheen nuuf taasistee dhaloonni amma jirru sirriitti beekna. Kanaaf immoo galateeffachaa iddoowwan seena qabeessa biyyattiin qabdu daawwanneerra. Fakkeenyaaf yaadannoo injifannoo Adawaa. Warri kaanis akka dhufanii daawwatan ni taasisna. Nutis kan dhufneef hariiroo keenya cimsuuf jenneetu galatooma.